Akkam jirtu hordoftoota fi jaalatamtoota chaanaalii baruuftu mata dureen irra waliin ilaalu acceleration time graph kan jedhu waliin ilaalla. Haga xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. Egaa barnoota darbe keessatti akkamitti kan nuti velocity time graph irraa displacement barbaannu kan jedhu waliin ilaaleeti ture. Innis akkamittidha jechuudha. Area isaa barbaaduudhaan jechuudha. Velocity time graph area isaa yeroo barbaadan displacement isaa argattu jechuudha. Exercise 2.14 kan osoo hojjetiin bira dabarre mee haa hojjennu. What quantity is represented by the area under velocity time graph? Malta jechuudha. Quantity eenyudha? Displacement ina. Displacement jettanii deebistuu jechuudha. Egaa har'a kan nuti waliin ilaalu acceleration time graph idha. Innis maal jedha? Acceleration time graph shows the acceleration plotted against time for particle moving a straight line. The acceleration time plot is acceleration value on the y-axis and the time value on the x-axis. Maani acceleration value acceleration jechuudha. Acceleration is isaan kan inni barreeffamu y-axis irra kan inni barreeffamu time immoo maani x-axis irra kan inni barreeffamu jechuudha. Kana irra deddeebiidhaan waliin ilaalla barnoota darbe keessatti jechuudha. Egaa y-axis irra kan barreeffaman positionii velocity acceleration isaan kun y-axis irra barreeffamu. Time immoo yeroo hunda x-axis irra kan inni barreeffamu jechuudha. Kana waliin ilaalleeti ture. For a uniformly accelerated motion, acceleration is constant with time. Maani uniformly accelerated motion keessatti jechuudha. Maani acceleration constant jechuudha. Kun akkuma argitan constant jechuudha. Akkuma argitan straight line dha. Constant acceleration jechuudha kana keessatti. Hence acceleration time graph will be a straight line parallel to the time axis. Asirratti gaa akkuma argitan acceleration inni kun jechuudha. Acceleration constant dha. Kun immoo straight line jechuudha. Straight line parallel eenyuti? Time axis dha. Akkuma argitan time axis fan parallel dha jechuudha. For a straight line parallel to the time axis, slope equal to 0. Slope isaa maal jechuudha? 0 dha jechuudha. Akkuma argitan slope isaa kun 0 dha. Slope maal jenneera? Barnoota darbe keessatti slope wal qixa maal jenneera? Change in y over change in x dha. Change in y maani asirratti 0 ta'a. Maaliif egaa asitti valuun acceleration constant waan ta'eef jechuudha. Constant fakkeenyaaf asirratti 2 meter per second square yoo ta'e bakka kanatti jechuudha. 2 meter per second square osoo ta'e final isaas initial isaas 4 meter per second square amti egaa constant taanaan. Kanaafuu 4 meter per second minus 4 meter per second square yeroo warraaqsan 4 meter per second square minus 4 meter per second square yeroo warraaqsan maal argattu 0 meter per second square argattu jechuudha. Kanaafuu slope maal ta'a jechuudha? 0 ta'a jechuudha. Yeroo kanatti slope 0. Slope yeroo hundayyuu wanti isin hubachuu qabdan horizontal line taana maal 0 dha jechuudha. Slope 0 ta'a. An acceleration time graph can be used to find the change of velocity during various time interval. This is accomplished by determining the area under the line on the acceleration time graph. Maani acceleration time graph irraa maal barbaaduu dandeenya? Change of velocity barbaaduu dandeenya jechuudha. Change of velocity barbaaduu dandeenya. Akkasuma immoo acceleration time graph irraa area isaa barbaaduudhaan velocity argachuu dandeenya jechuudha. Velocity time graph irraa area isaa yeroo barbaannu maal kan nuti argannu? Displacement dha kan nuti argannu jechuudha. Itti aansuudhaan exercise 2.15 yoo ilaallu how long does it take a car to cross a 25 meter wide intersection after the light turning green if the car accelerated from rest at a constant acceleration of 2 meter per second square? Draw the acceleration time graph. Asirratti gaa maal nu gaafate? Time nu gaafate jechuudha. How long does it take jedha. Egaa asirratti S nu kennameera, displacement nu kennameera jechuudha. Akkasuma immoo acceleration inis nu kennameera. Acceleration nu kennameera innis 2 meter per second square dha. Kabiroo immoo V naught initial velocity nu kennameera. Maaliif from the rest waan jedhuuf jechuudha. Kana egaa amma kan nuti barbaannu time barbaanna jechuudha. Akkasuma immoo maal draw godhaan jedha? Draw the acceleration time graph. Dhumarratti immoo erga
taayimii isaa sana argattanii booda immoo maal gootu diraawu gootu jechuudha giraafii isaa. Asirratti gaama S'n walqixa V naught times T plus 1/2 AT square jettu jechuudha. Kan barbaannu gaama nuti T ishii kanadha jechuudha. Tdha kan nuti barbaannu. Taayimiidha kan nuti barbaannu. Asitti gaama from the rest miti 0 taati. V naughtiin jechuudha. V naughtiin initial velocity 0 ta'a. Maaliif from the rest waan jedhuuf jechuudha. Kanaafuu S'n walqixa maal ta'a? 1/2 ishiin kun ni badde jechuudha. Waan 0 ta'eef 1/2 AT square. Asii gaa T barbaaduuf gaa maal gootu? Gama lamaaniinuu meeqaan baay'istu? Asii 1/2 ishii kana balleessuuf maal gootu? Lamaan baay'istu jechuudha. Lamaan yeroo baay'istan maal ta'a? 2s equal to AT square ta'a. Sana booda maal gootu? T qobaatti hambisuuf over A jettu. N'dhaan bada. Sana booda T square. Sana booda maal ta'a? T square walqixa maal ta'a? 2s over A ta'a jechuudha. T square walqixa 2s over A dha. Sana booda maal gootu? T square walqixa 2s meeqadha? S meeqadha? 2 asirraa kana nan balleessaa isin barreeffachaa deemtu jechuudha. Maal qabna amma nuti? Maal qabna? T square equal to 2s over A qabna. Kanaafuu gaa asitti hojjennu akka duwwaa kanatti hojjennu jechuudha. Maal ta'a? T square walqixa 2s A dha mitiire? Kanaafuu T square meeqa qabna? S'n keenya 25 mitiire? 25 meetira irra acceleration keenya meeqadha? 2 meetira per second square dha. Kanaafuu T'in square walqixa maal ta'a? Kana yeroo waliin baay'isan meeqa ta'a? Isa kana jechuudha. 25 baay'isuu 2 meeqadha? 50 meetira. 50 meetira irra 2 meetira per second square. Sana booda maal ta'a kuni? Yeroo walii firtan T square jechuudha. T square meeqa ta'a? 25 second square ta'a jechuudha. 25 second square asii meetira waan baduuf jechuudha. Sana booda T square 25 second square arganna mitiire? Kanaafuu T square gara olitti nu isin hojjedha. T square walqixa 25 second square jenna. Sana booda maal gootu? Raadikaala jala galchitu kana kanas raadikaala jala galchitu. Sana booda T'in raadikaala jalaa baha. Asiifiin kun kan inni balleessiti T'in ni baha. Sana booda kunoo meeqaan baha? 25 raadikaala jalaa yeroo meeqaan baha? 5 baha. Kanoo second square immoo secondiidhaan baha jechuudha. Kanaafuu taayimiin meeqadha? Taayimiin 5 secondiidha jechuudha. Giraafii isaa yoon isinitti agarsiisu giraafii isaa gaa yoo kaafnu akkasiin sarartuudhaan bareechitanii kaasuu dandeessu. As 0 yoo ta'e as immoo 5 second yoo ta'e secondii haa jennu asii bakka kana jechuudha. Bakka kana 5 secondii haa ta'u. As immoo bakki kun jechuudha. Accelerationidha miti gaasii. Asiin accelerationidha akkuma beektan. Accelerationidha. Asii bakki kun tokko meetira per second haa jennu bakka kana ol bunneet jechuudha. Bakka kana haa ta'u. Kun tokko meetira per second square yoo ta'e as immoo 2 meetira per second square ta'a. Kanaafuu maal ta'a? Asitti jechuudha. As ta'a jechuudha. Akkasiin kaastu giraafii isaa. Kun acceleration time graafiidha. Asiin kun taayimiidha. Asiin kun accelerationidha. Akkasiin kaaftu jechuudha. Acceleration asitti constantidha jechuudha. Asitti immoo 5 secondidha bakki kun jechuudha. Bakki kun akkasiin diraawu gootu jechuudha. In uniformly accelerated motion keessatti gaa
position time equation is quadratic and hence the graph is parabolic. Egaa uniformly accelerated motion keessatti position time graph maal ta'a jechuudha. Equation isaa maal? Quadratic equation dha. Quadratic equation waan ta'eef graph isaa maal? Parabolic dha jechuudha. Parabolic dha. Barnoota darbe keessatti waliin ilaalneerra waa'ee sanaa warreen isiniif hin galle barnoonni sana viidiyoon isaa hojjetamee jira waan ta'eef position time graph jechuudha. In uniformly accelerated motion keessatti maal fakkaata kan jedhu graphiin isaa waliin ilaalleerra deemtanii ilaaluu dandeessu. The slope of position time graph is equal to the instantaneous velocity. Sloping position time graphing jechuudha. Maal jechuudha? Walqixa maaliiti? Instantaneous velocity ti. Kana uniformly accelerated motion keessatti waliin ilaalleerra jechuudha. Velocity time equation is linear and hence the graph is a straight line. Velocity time graphing immoo maani? Equation isaa linear. Equation isaa linear. Kanaafuu graphiin isaa maal jechuudha? Straight line dha. Position time graph equation isaa maani? Quadratic jenneerra. Kanaafuu graphiin isaa maal ta'a jechuudha? Parabolic dha. Garuu velocity time equation immoo maala? Linear equation. Equation isaa velocity time equation linear dha. Linear taanaan immoo maal jechuudha? Straight line dha graphiin isaa. The slope of velocity time graph is equal to the acceleration. Maani slope in velocity time graph maani eenyu faana wal qixa jechuudha? Acceleration faana wal qixa. Kana waliin ilaalleerra. Ol deebi'ee yoon isin yaadachiisu kunoo kanarraa ilaaluu dandeessu. Velocity time graph dha kuni. Laayinii ishiin kun maal jechuudha? Acceleration dha jechuudha ishiin kun. Slope ishiin kun maal? Acceleration objectii kanaati jechuudha. In generally, graph of motion in uniform accelerator are summarized in figure 2.15. Kunigaa inni kun maani? Uniformly accelerated motion keessatti maal jechuudha? Graafii eenyuti? Position time graph dha. Position time graph dha. Maal jechuudha? Equation isaa quadratic waan ta'eef maani? Graafiin isaa maal jechuudha? Parabolic dha. Akkuma argitan parabolic dha. Velocity time graphing immoo equation isaa maani? Linear dha. Linear waan ta'eef immoo straight line dha akkuma argitan. Acceleration time graphing. Acceleration time graphing. Acceleration isaa maal? Acceleration isaa constant dha. Constant waan ta'eef akkuma argitan straight line dha jechuudha akka asirraa argitan. Kun maani figuriin kun graph of motion in uniformly acceleration dha. Itaan suudhaan exercise 2.16 yoo ilaalu maal jedhama? How does uniform acceleration motion differ from uniform motion? Kana barnoota darbe keessatti irra deddeebiidhaan isinitti himeetan jira. Uniform accelerator motionii fi uniform motioniin garagara isiniin jedheetan jira. Uniform acceleration motioniin maal isaatu constant dha? Acceleration isaatu constant dha. Uniform motioniin immoo maal isaatu constant dha? Velocity isaatu constant dha jechuudha. Asirraas ilaaluu dandeessu. In uniform velocity motion, a body will be moving with a constant, unchanging velocity moving in a particular direction and this acceleration will be zero, whereas in uniform accelerator motion, body will be moved at a constant acceleration and its velocity will keep changing with time at a constant steady rate. Egaa barnoonni keenya har'aa kana fakkaata. Barnoota keenya itaanuutiin activity 2.9 section summary fi akkasumas review questions kan waliin ilaallu ta'a. Yaadaa fi gaaffii qabdan akkuma baratame comment jalatti naa barreessuu hin dagatinaa. Nagaan naa tura.